مرت اللي تركان فين فراتني سينجا تشوفر بارد جندا ما فقوت أتبع منا يسيتي مين طيب مير عدا كيسا سنتي جتشنا مال عالتتنيني تركان فين تاني كيسا سيني سينجا تشوفر بارد لا جتنا ما وانت بس أجندة اللي تجارتنا ما دي أجندة قرط بيتنا sun dogongoruma bar sun akka dogongoratitti dogongorate anin ku yoka almana be ka yoka almana wallahi yoka mo namni na be ku yoka namni nambe ne yoka anas wallahi yoka nama family ki yoka nama nama makan jabati animo namni dikka yoka yaran kun maka rabba ki yoka maka ahli ki nyaatuna jamu amma mo nyaate jirwante yo duguma wante kuni Birangi okamo agenda ta dan agenda me le fuden kesri na furatu wallahi tallahi wanni kun odowan kanan dalagin akana sena wali dawwal lugide tabakiya ketasirat wanki beysita turteni beyta wali dawwala jawal li sar ka jira kuba qabda jechu lakin aka wanni kun agenda ta amma karabitin sika ka sitti mu barbad wanti agenda da lakin ati wanta kana duga sete mira dugate turatte bulti telen digini isiret le tarkan fi jettu kan akam fudanne se gafal amma lagatani ammush lubbusi timtidi yanu giraduna jamu duga se ma yaki malta te gadidi so o ma duga yuta e gadidi tale lubbu te mal gota da dala je lubbu da damo je chesin jette lubbu da la namni makadu lubbu damu ya barsu makam markara bi ayani obbolesso ana watin kunu jole biyati nama biyatti le walbe ko akko obbolesso kiya tokkotti wanni kuni haqa jirtu sitti majira ufisi midin sille midin walitatani waluman jiratan walda dabdani waluman adduma batani jecha media agenda jecha lubbu kelle midin lubbu isille midin antaruma sitti damad tarkan fintane fudatini wallahi billahi wanni kun agenda anodo isin ngodi nada waltini beita walku bagamna akka kana agenda tab jecha akka folon guddatu barbadi male wa asli le jalatte wa dubbin kum mira santayetif kana no janne sena rabbi sodadu tarkan fintane fudatini an kana mo sagale ke warabe gasidi haka jirtu wallahi tallahi wanni kun agenda na amal all about the bad no agenda that wallahi indubba في صوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينا كم سجلي والفوت فيديو لبني ميسي توا بينه أك أجندة في دمو يدا كميت في دما كونو فندرسي تاي سنتي ماجرا وين يكون أجندة تهو براتي والفامسيزا وبلتي تنتنا رتلين دولنا obboleessa keenya illee hamileen tuqina jechuuf jedhe seena mee mijjeeffadhu tuma viidiyoo nal tokko as bahi nama ummata illee ol galchina. Rakkoon qabu viidiyoon ani waan sin jedhu barbaadu kingi tokkoffaa ustaazota asirraa narraa dubbatanii of dandeettee fidi jedhi lammaffaa immoo isinillee fidi namni illee haa baay'atu viidiyoo rakkoon qabu hin bayaa. Azbai video challi taimuti kaba daga namni sirat dule sumarri dufutti ndubanno yo guys ta goda asli fa alle wama video bana do challi taimu me hundi kesan yada yani nuti fudu barbanu mo yada negative odon tane yada arara yada nagaya debetinin murtin tane yani wara murti akan wan jarjartani wan tokko fatwa shekoni le ba yewani dubatani le njiru namni an sheka kesa namni an daga sheka robet me share goda asli rana wa ba me asli na wa ati video bana dana naga busi nuti amma ma dogongora tae kana qabbaneessu mira obboleti teena tanalle tasgabbeessu dogongora umameratti akkas jechu odon taane mira obboleessa keenya kanas tasgabbeessu isillee tasgabbeessu barbaachisaadha malee warroonni tokko ka haasofni keessani bakka itti mijaa'u gizee dubban
wanni kun asitti yoo dubbanne bu'aa qaba jettanii madaala akkasii keessa galchitanii waasoftannati tola siifuuni galcha mee aslira sheer godha asliin hawaama namoota hedduun hawaama billahi Assalamu hiddanii seenaa dalayte seenaa dalayte naaf himtee ajandaa wayii fiddaa ajandaa fidii jeenanillee fidii ani maal akka fidduun beeyna haqiiqa aslirraa boo eddi arrabsu eddi na arrabsu eddi nama tokko ittiyyu eddi jecha yaada qabu girri aadi mataraa kan rakkoon ammoo wanna kana dhugatti ol guddise girrisa maafi isin siires taate akka dhugaa kanatti miidhagsitee ittantee boottee jettu miira keessa nama galchite ummanni illee jala harka hin dhahee hinoo dubbiin akka malee ta'e isinii galaan kana waan ta'eefi obboleeyyan keenya durumaafu warri waa dalaydan wannan dalaguu hedduu kun hagamna miidham jettanii beekuun dirqama keessan ta'a. Lammaffaa immoo nama irratti dalaydan sanii hubachiisuun oda amma xiqqoo abbaa manaa ofii waliin marii goote aadi homaa rakkoon qabu. Bakka inni dhageenyetti immoo godhulleen sunillee dogongoratti hubadha. Kanaafuu seenaa viidiyoon as ba'e namni billee baay'ee irrumatti dhufa. Me akkam ture maalitti videoon as ba'u namni sagaleen tiyyan beekne hin jiru videoon as ba'u ammaaf dhokkamee jira yaada qabuu fi waan irraa dalageef yaada qabu hin ibsadha tokkoffaa namni irraa aarii qabu namni an baay'ee aarii rabbittillee dhiifadhe ustaaza nama sadii sheekaa roobee ustaaz Hamzaa makka jiran naf fakkaate ammallee ustaan tokko immoo ka jimaan halaala jimaan haraama jedhu tokko maqaa isaaniin beeku isaanis akkanaaf yoo ka jiraatan taate. Ama Sheikh Fatwa video about video bawa nama fi doggame video mbawun dende amma aye inni aba ujarti ke wali nun dubbanna isa infamsivna wal bira jirtani mi isa kenni video nabo isa wali nun nasubna daga ikingi kamali daga isittima jarti video mbawu fiyo koi sena ati video mal himpani mi amteti mo mal tati video an kabulite salida no iso kami amtati nutim video mbawu natti mijatu jarti kiya nama video mbawu miti nama anata na yuna masara bati ak nama sari marati maka hada babba kiya maka jarse kiya maka obeletti diya maka arti nyadda na nama na dogge jechuudha jarti kiya social media kana hin fayyadamu video alle mbawu isafina yamun gisira ani mo in beetan dura na baya sagalee yelle na beetan amma garu bayu fayyamamtu miti yan amalle franki no godartamo la franki no naminjir guys stop godame stop goda oisa tajarti male la wallahi fati akasimiti garasani miti wallahi garasani miti wallahi ga irajala nama akasi argu fedhu na birati daruri lemiti ati nama media kanada jirtu video le nasbate rakko qabajeren amanu yo diftele adida lakin amma mucattin takka gasti asli sente nabira jetti mali tialti jette aja wando mudi nutti qabata turte ati le namnu mambira fatima mambira accounti ke arka qabadu kajettu le namni nama shakka irajala an kanwa video mbay jedha male wanna birati miti ani video bayu miidhame yookaan tumame miti osoo naftu melle jaarsa kiyya haqana irraa qaba waan fidhiyoo na godhalli anaaf sagaleen isin jiru dhageettu jaran isin dhagama mutii rakkaatee jirti assalamu alaykum malee booda isinii baya ammaaf natti hin mijatu sa'aatii kanatti jechuun xiqqoodhuma fuula kee akkas mul'isiiti ana jedhiiti ergasii irratti dubbanna malee sagalee keetiin dubbachuu xiqqoon dhufaa ture. aki ibane batta kasita qeerroo maal jettan ya impega kasita de la nonni de ushte male wani jechuun barbaadu asirraa dhaabnee ture miidiyaarra wanni guddaan sagalee isii dhaga'uun bareeda bakka rabbi sagalee waliillee ol dhageesse lamada wanni jennu jiraate akkuma gorsaatti waan ta'u waan jechuu mallu jechuudha malee viidiyoo osoo dhiistan illee rakkoon qabu
ergammi jennee fi Okay, me Ani si matana yu argeen beeku diimtu gurraattii si fuula si arguu fedha. Kero fi Rijifar mode sifan sa mode tara mana kanan kabdani si. Nurraa gurta maal yeroo kiingenne si jala hiriira baane. Okay, dahin kenna rakkise. Oduma wanu banol kani tinin dira nu rakkisani tadi lecheni sunile nu dabe jara nu garabbi. Amanin aredan kabne sun darasa sheka yun fakkato kan wanna marakkisa. Isalle nu wamara akazi yani wanti kun ani bar intalli seenan tolchite fi mete lakin itti jarjarana akkuma gaafa kana ana ajjeefamu ayda mujarama san mujatille hukumi gurguddaa irratti darbanii jechuun kanatti qoqqirna godhe. Inturte bar guyyaa lama sadii sa'aatii 48 fudhatee bar kaanni kun isin laayif. nuti bar kilooreksii masrii as wayii suudii seena jennee rifatu jirra bar nurraa turte baratti. Ma ani soqinsa irra jiraani wayii rafee akka keessanii isin turte jettanii tumaani jaliftan malee an baay'ee soqutti ture. Rooza dubbadhume rooza mee amma isin yaada keessan taatee tuutellee isinii himnee jirra. Wanti illee akkana jennee jirra mee yaada keessan gorsa hawaasa boruutiif isinleef odoo isin waa hin dubbanne mee akkamii waan tokko dubbadha daqiiqaa lama namuu seenee yaada haa kennatu yaada negatiiva ta'e yaada qulqulluu ta'e yaada miira obboleettii kennallee tuyne miira obboleessa keessallee tuyne waan jiru namni biraan ki'ime hojjeta akkaataa itti hojjetaniitu wal dhabaa. Me ergaa qabdan gaggabaabsaati dabarsa warri jala teettan carraa argatuuf mana kanarratti responsara jalqabaa ta'a taap godha share godha itti fufi siifan. Tayyib akkuma seennee naasufnee baana. Ani dhugaa dubbachuutti jalqaba miira keessa seenee ture viidiyoo illee irratti dalagee ture. Viidiyoo sana deebisee hin cufee. Wanta cufeef immoo ishee sodaa fi uummata sodaa osoo hin taane ofuma kiyyaa kontena irratti haasa'e sun gaarii miti jedhee cufee duraan jechuudha. Innaa ta'u malee sa'aatii sanatti miira keessa galeera namni akkasii miidiyaarra hin dhufin jedheera. Wanti immoo jalqaba piraank jennee turre wanti immoo piraankii nun jechisiisnee bakka quraanaa sanarratti dhugaa gocha dhugaati jennee fudhanne. Itti aansuunis immoo bakka siin abbaa manaa koo natu beeka bakka jettu sanarratti miira keessa nu gashee asirratti dhiifama nuuf godhee nuti miidiyaa irratti si beenna malee namni sagaleedhaan walitti mufatee hadha duunaa burduunaa keenya hin beennu sinii galee hadha tuun ka'ee du'ee viidiyoo koo sana argitee isin yeroo hunda rifachuu dandeessi jechuudha. Anatu azaaba seena jechuudha. Kanaafuu hanganumayyuu nama Oromoo lubbuun jiraattee miidiyaa kanarraa utuu jirtu uummata kee gabbaate dhiifama gaafachuun waan guddaadha. Uummata caala immoo abbaa manaa kee baay'isiitii dhiifama gaafadhuuni kaddamiisa dur kaddamturra caala irra deddeebisiitii 1000 godhii kaddame dhiifama si balleesseerraa jedhe. Obboleeyyiin kiyya piraankii akkasii akka dhaabdanu kana booda jechuudha. Mucaan kun dhugaadumaanuu si jaallata jechuudha. Erguma waan takka lubbuu keetiyyuu sin baasne agalatoomu ana biraa galata guddaa qaba gurbaasun. Erga si hubatee wanti kun piraankii ta'uu si hubatee hanga yawwanaa yoo callise agalatoomu jechuu barbaada. Itti aansuun Oromoo koo sirrii jirti hin jenneen mucattiin sirrii hin jirtu waan tokko bakka qabbaneessa namni rabbiinuyyuu namaaf dhiisa jechuudha. Nuti ilma namaati nama biraa hin xunne jiruu si balleessite jiruu isiiti kuni erga siin dhiifama gaafatte hangara kiyyaan dhiifama godheeraa fi hundi keessan Oromoon as keessa jirtan dhiifama godhaa fi siniin jechuu barbaada. Wanta naasoo hin jiru yoo na barbaachise waliin deebi'aa carraa nama biraatiif kenna. Galatoomii siif. Feenet itti fufi. Feetiimu maali maqaan kee kun abboona dibaana? Itti fufi. Haala nama sadiin dhaabatta. Fatii Idris. Fatii waan biraati miti isallee keessan dawwalee ture silkii daa'imman tiyya iyya walitti haasa'uu hin dandeenye beektanii. Ani waan haasa'uun beeku baay'isee waan haasa'ullee hin qabu ani sagalee besii aguu barbaade nafsi anuu jiraatti rakkoon qabu garuu haa ta'u waan dubba'u hin jiru ima callisuun naan caala. Ayyee ulfaadhu si deebisa'oo yaadni jiraate dhiifama sirratti ijoollee warrees jalatti deemtanii abbaa manaa arrabsitanuu ilma dhiiraa tokko miira keessa gashitanii akkasii lubbuu si baasu gochaa jirtan jechuudha. Komentii keessan
ilaalaa jira mucaan. Kanaafuu waan hin taane seenaa hin taane ilma Oromoo irratti akka hin dabarsine kanuma sinii namni samiira keessa gasha gurbaarraa gadi bu'aa waan hin taane waan isa aarsu hin barreessina. Komentiin gadheedha. Komentiin gaarii yoo barreeffamu yoo gabbuute illee jala kana taa'ee nama waan badaa barreessee muutu godhe modeetara siif kennee jira. yaa waan mucaa hin barreessina ati dayyuu saati maali sharii Allah hin barreessina kana booda rabbiin tokkicha simbira jiru sanatti sinimeera. Ayee siifoo galatoon. Roza. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Guys, tab goda share goda Hussein ayee. Siifuu nagaan jala turii mana kana kabachiisis. Ayee Roza tifufi. Ani waan jechuu barbaada ustaaza yaada baay'ee hin qabu. Garuu isin tuni baay'ee nurfachiiftee jirti jaarsi birallee kuttee nam dabre kuttee hatta nullee jechuudha dhala arsii jaanii saawusiitiin arrabsabdee turre baay'ee itti rifannee isi nu bicha miti haadha kennallee biyyatti arrabsamaa turte. Garuu biraankiin akkanaa kun hin ta'u erga baateyyuu dhiifama garuu akka ittiin deebine wanta akkana gaarii miti bultii isillee ni diiga. Maatii isillee biyyatti arrabsiisaa isii bichaa miti dhalaa hundatu arrabsamaa jira. Kanaafuu wanti isin dalagde gaarii miti amma moo ustaazi ebalu akkanaan jedhe yoo jettellee ustaazan sanniin komatu hin qabdu maaliif waan ofii balleessite ilaaluu qabdi. Biraankii akka hin jenneef kakattee jirti hundumtuu dhugatti fudhannee deebee asli fi haadha kanaa Gora diro nama taaptaa la addaan baastee wanta kana lamoo akka ittiin deebine inki goda eenustanan hojii keessan hojjedhaa eegatteettan qulqullinaan adeemu paanaaliin mana kanallee olaa ka'u isdidii isa deema. Akkasuma mana kanas fooloto rijifaar itti fufi yeroo adam nagaan turi. Jalataan maalisa mana kanaa ta'e responsara mana kanaa ta'e. Yala rozi deemi. Rijifaar bakara dubbadhu. Ani duraan. Deema bultiin nama hedduu lamaaniittiin jeeqama. Dabalataan Kingi nama biraa galchi kalas nama hedduutu sonaa jira yaada qabaachuma. Walla akka amantaa keenyaa ittillee wanti kun baay'ee ulfaataadha. Maaliif jennaan hin ta'u namni akkasi kakachuun yeroo isii wallaahi jettee akkasi kakattee boottee jettu namni hedduu maaluma jedhee hedduu haga isiniitu yeroo isin galtanii kaasanii gabbootanillee argu jiraan yeroo sanillee namni hedduu isaanii baay'ee tokko jechuun miira keessa galee kakachuun hin barbaachisu. Maaliif ree namni tokko akka amantaa keenyaatti kakachuun illee nu dhoggaa namni ammoo sanumarraa fudhateetiin ittiin nu arrabsuu danda'an. Kanaafuu wallahi nama akka mataa kiyyaas osoo ana taate biraankii jedhamee wanti akkana hojjetame taanaan yoo masa ejjennoo mataa kiyyaa fudhadha. Garuu namni wal adda innis obsa qabaachuu danda'a. Magana kuusin jedhin sila mucatti bareedduu sana nurraa ajjeerta insi qaaqa gadaan haasa'inii dafii gabaas. Magana kuusin. Kanaafuu waan akkanaatitti deebuu qabdanii ijoollee shabaraa keenya sababa isiitiif ammoo hedduu arrabsamtanii jirtanii. Kanarraa kaafee ammoo waan akkanaatitti deebuun qabdanii isii irraan barumsa isinii ta'uu qabaa akka mataa yaada mataa kiyyaa ta'an. Namni Hussein weddan taaptaap koppii linkii sheer godha. Sheerii nama 1,000 gawa 300 bichatu sinabs. Yalla Bilal loode callisi loode. Firaankiin kun yeroo hedduu nama hedduu wal dhabsiisee bultii nama baay'eetu sababa firankii kanaan diigame. Wallahi dhugumattu garuu immoo kan hundarraa immoo namni maqaa rabbiitiin kakachuun kun ani gizee takka gizee akka nama akka kiyyatti gizee laa. Gongora guddaa. Maqaan rabbii kun maqalla jaadha. Waan biraa. Anammoo osoo seenaa ta'e dhugaa dubbachuuf achumaan du'a malee hin deebi'u. Challisi tala. Amma maqaan rabbii maqalla jaamiti. Wallahi ani Firankis argee garuu yeroo akkanatti kakatan kun hunduu dhugaa farduu wayii ta'uu baatte. Jannatee rabbi lafa keessattuu immoo shamarri bultiin ijaarranne yooma waan fetis taate hin ayyamu ani ka ijaarratte dhiisi. Tamoon bultiin ijaarranne yoo akka barbaadde baatee gisi an akka baatee akka barbaadde yoo haasoftu xannasha tokkochaa kuma marte ijaaran wallahi numu hundoodin nu qabanii beekta miskiina ka dubbatus kan dubbanne ormara qabanii yaani nu shafatanii nu arrabsanii jechuudha.
nuti dubartiin Oromoos taate maal taateef dubartiin adaba qabdiidha. Nuti adaba maatiin keenya ittiin nu guddise san hunda gannee yoo gabbaanee akka barbaanne jennu waan maatiin keenya nu dhageenya nutti fakkaata. Garuu maatiin keenya. Allah irra bilbilan tanallee. Waan maatii haasofti malee yoo na jinjanaa qabdi siin illee for sure. Reefu anana janaa jirtama akkana haasoftalee irra bilbileeyoon. Subbontu. Amma seenaan gorsa nurraa fudhachuu dhufte moo maal teettee nu caqasti? Nu sodaachiste biraanki lammataa maaliin gabbaa? Waan an jechuu barbaade siinaa iyya balleessite garuu waan namni tokko balleesse nama qeequun gaarii miti. Balleessite waan taaree. Yaa nama tokko waan ni balleesse qeequun gaarii miti. Ya balleessite ilmi namaa eenyullee ni dogongorte dogongorsuun irraa of beete hojja deebite oggasiin deebi'ee itti kufte yaa garuu waan namni tokko godhe nama qeequun gaarii miti obboleeyyan dhiisaa. Wanni siin gooteen koo waan siyaasiitii miti dhugaa dubbachuudhaaf. I'm sorry. Dhiisaa waan jedhamu miti imimmaa naqannee akkamitti akkana ta'a jenne. Waan salphaa miti. Ashitti gaarii miti. Ana immoo waan akkana godhe yookaan sooshaal miidiyaa dhiisaa yookaan immoo akkuma jedhe kilooraksii wayii bitee kilooraksiin macheem namaaf hafu akka barana fatii hariyyuu argite waziitti kennee babbareechisa. Faayidaan beera kilooraksiin dhugina. Ashitti. Manni hosseenee ashitti jedhu rabbi afaan qabaadha. Subbontuun sila tamasirraa nama kurtusanii mee dubbadduun taloota mi'aati. Isma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum sagalee nuti beeke sagalee keetu halluu fakkaata dubbatu. Sagaleen gurguramu sagaleen gaballee baasee